jirtu mata biyyaa kam jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti dhiyaadhaa isinin jennaa dhiyaadhaa. Qaceellotti oduu isin ajaa'iba jettaniin isinii qaba. Breaking news hedduudha keessa jira. Dhugumatti wanni ammaan tana deemaa jiru keessaafuu lola kana ilaalchisee Ameerikaan bikka seentu dhabdee waywaachaa jirti. Kuni isiniifuu haareen ta'u garuu immoo akka malee waywaachaa jiran lola kana dhaabuudhaaf takka immoo Iraan harka kannisiisuudhaaf Iraan ammoo nuu miti warra biraa gartee warra akka feetan gootan barbaadadhaadhaa jechaani jirti. Hundi keessanuu mee dhiyaadhaa dura dursoo assalaamu alaikum isinin jenna. Akkasuma sanatti gaa eessarraa kan daawwachaa jirtan mana keessan inumaatu gartee biyya teessan bikkisiin dhuftan kun mana keessanii kana hin raambatina biyya teessan magaalaa teessan barreessaa mana keessatti dhugatti inumaatu gartee warreen biyya teenya magaalaa faffagoo keessa sa'a tana eeydanii oduu tee caqasuudhaaf kunoo tattaa'u jirraati dabii kootu seen jettanii gartee gama duubaatiin barreessan akka malee hedduun isin dinqisiifadhaa ammallee irra deebi'ee galatoomaan isiniin jaa. Dhugatti gartee anuu hamilee naggootaniitiin caahaa dhufe akka gartanitti xiqqoo gartee yeroo naan barbaade san hin taane garuu immoo daddafeetiin gartee dhufee seena jeetiin caahaa dhufee isinii seenaa jira. Isinii seene kunoo dhiyaadde asiin jira. Hundi keessanuu akka qophooytanitti mana keessa babarreessuu keessan hin dhiisinaa. Harka keessaniin gartee taap godhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaa, walii daddabarsaa irra deddeebinee gartee akka isin yaadachiisnu qofa otoo hin taane ifiifillee wal yaadachiisaa isiniin jenna. Dhiyaadhaa obboleeyyan keenya. Dura dursoo akkumaan gartee irra deddeebi'ee isinii himaa jiru wanni gartee takkataniin isin yaadachiisu warreen viidiyoon gartee asirratti isinii qopheessu kana wawwaraabdanii bikka adda addaan maxxansitan. Ammallee irra deebi'eetiin isin yaadachiisuu barbaada taagna godha please. Ammaasis hogguu gartee maxxansitan bikka gartee irraa fudhattan barreessaa irratti namni kun akka arku jechaaf maaliif namni hedduun gartee akkaawuntiin tuni akkaawuntiin viidiyoo irratti harkan tasaanii faasanii faaloo godhanii gartee rakkoon takka akkan dhufne san isinillee firraa eegaadha. Akkaawuntii abaluurraa dhufe jettanii irratti barreessaa takkaa'u gartee taag godha viidiyoo hogguu waraabdan. Itti aansuudhaan oduulee immigireeshinaa taniin gartee isinii himaa jiru tan guyyaa kaleedhaa mootummaan Ameerikaadhaa hayyama takkaa'u immoo mana seeraatti keeziin isaanii jalaa baddee amma immoo warreen duraan piroosesa isaanii karaa aappii saniin godhachaa turan aappiin kun eega Ameerikaa dhufte takkaa'u immoo warra gartee karaa Meeksikootiin Ameerikaa seenuudhaaf aappii itti fayyadamaniitu ture amata afuran dabre keessa yeroo gartee Baayiden aangoorra ture warreen aappii san itti fayyadamtanii keezii teessan jala deemachaa jirtan takkaa'uu duraan eegalachaa turtan iimeelii keessan yaammannoo gartee mootummaan isiniidhaaf godhuu deemtu eeggaddaadha jechaa jiranii san qalbiidhaan jala deemaa eeggaddaa garuu appointmentii takkaaf ceetanii warra IC harkan dhaqina. Waniin si yaadachiisu san. Okay. Warri IC ammallee hojii isaanii ittuma jiranii garuu immoo appointmentii feekii godhaniiti nama yaammachaa jiranii akkasitti gartee bikka san dheeyxanii hin qabamtanii hin raafamina isiniin jechuun barbaada. Warreen gartee karaa iimeeliidhaatiin warri immigireeshinaa waraqaa isinii erge yoo jiraatte waraqaa san ta dhugaatii fi ta sobaa ta'uu adda baasaa hubadha. Okay. Dubagaa eegan kana gartee isin yaadachiise booda mata duree arraan tana irraa mari'achuudhaaf deemnu takkaa'u gartee oduuleen isinii dhiyeessuuf deemurraa waan takka isiniif hima. Dura dursoo pirezidaantiin Ameerikaadhaa eda haasawa xiqqoo malee daqiiqa 30 ga'u kan na raffise. Kan dhugaan na raffise haasawoon isaanii haasawa godheeti ture. Inumaa na qofallee odoon taane Ameerikaa guutuu raffise. Waan gartee inni achitti haasawuu fi waan takkas taniin isiniirraa himuutu jira. Itti aansuudhaan Ameerikaa fi warri Iraan arrallee irra deddeebi'anii karaa nagayaatiin lola kana dhaabuu barbaannaa pirezidaantiin Ameerikaa jechaa jiru kuni guutuutti sobaa jechuu bira dabraniiti inumaatu magaalaa Ameerikaa takka gartee maarkeetii Gaazaatii fi tan istaakii Ameerikaadhaa minipuleet itti godhu jira jechanii jaaniiti. Isa kana hiyyamna wanta gartee badii badduu irra faayaa jiran. Takkaa'u maqaa badaa takka gartee dhugatti akka gartee inni manipulate godhaa jira jechaa jiran. Okay?
kana ilaalchisee dubbii himaan paarlaamaa warra Iraaniis yaada adda addaati barreessee jira. Yaada sanirraayis wanta taniin isinii himuutu jira. Itti aansuudhaan guyyaa edaa pirezidantiin Ameerikaadhaa yoo Iraan lola kana dhaabuu baatte takkaa'uu Strait of Hormuz yoo banuu baatte nuti haleellaa isaan gaggeessinu jajjabeessineet itti fufnaa jechaa ture. Inumaa innaa haleeluu keessa akka gartee gaafa dursoo addunyaan tun eegalamtu gaafa uumaata kan jirre akkasitti Iraan tana deebisnaa jeeti dhaadachaa ture. Sanirraa eegalanii guyyaarraan tanaa warshaalee adda addaatii fi akkasuma san bikka gartee dildila takkaa'u gartee kan geejjibaaf itti fayyadaman gurguddaa magaalaa Teheranii fi magaalaa biraatis walitti dhiheessu dhadhawaa jiraachuu isaanii miidiyaaleen gabaasaati jira. Akkasuma sanitti mootummaan Iraanis eega kunoo arraan tana bikka gartee uummanni nagaa itti fayyadamu bikka waraanaati jedhanii haleeluu eegalan. Nutis biyyoottan ollaa keessa deebii warra goonuuf jira jedhanii bikka adda addaa identify godhanii jiran dha'uudhaaf jechuudha. Saniifuu galgala kana amma sa'aan isinitti haasa'u jiru kana akka haleelamuudhaaf deemu irra hedduun keessan hubachuu qabdan. Sani takka. Tatti aantu taniin isinii himuu barbaadu dubbii pirezidantii Ameerikaatii fi warra Ingiliz akkasumas Firaansii gidduutti jechoota hamaa walitti deeffachaa jiran. Inumaatu Jarmanilleen achuma keessa jirti. Keessaafuu lola kanarratti hirmaachuu diduu isaaniitiif irra deebi'anii guyyaarraan tanaa pirezidantiin biyya Firaans Maakroonii fi pirezidantiin Ameerikaadhaa jechoota babbadaa waliin jechaati jiran. Sanirraayis wanta akka taniin isinii himuutu jira. Itti aansuudhaan mootummaan Iraan keessaafuu karaa ajajoota waraanaatii fi ajajoota warreen baharaatiin nuti Strait of Hormuz bannee cufuu kanaaf rakkoodhaa miti. Inumaatu biyya gartee diina teenya taate qofarraa cufaa jirra. Biitti immoo karaa nagayaatiin nu wajjin haasoytee sanuu ammaas gartee kabajaa teenya eegdee Strait of Hormuz keessa dabruu barbaaddu. Waan kafallii nuti qopheessine maallaqa Chaayinaatiin kafalanii nu keessa dabruudhaaf karaan banaadhaa jedhaniiti. Inumaa Ameerikaa akka malee aarsaa jiran. Okay? Tanarraayis waan haasoo nuti jira. Itti aansuudhaan magaalaa Tel Aviv Israa'el keessa warreen Iraan bikka gartee suwajidha bikka gartee sagaraan magaalaa guutuun itti walitti qabamtu. Bikka san dhawaniiti akkasitti magaalaa guutuu ajaadhaan waliin gahanii. San qofallee odoon taane magaalota isaanii bikka hedduu gartee dhawanii waa hedduu diigaa jiran. Kanarraayis viidiyoo isaan dho'isan odoon taane viidiyoo dhugaatirraa gartee takkaa'u waan ijaan agarreerraa isinii himna. Namni tokko faan akkam jechaa jiranii pirezidantiin Ameerikaadhaa biyyootan Afrikaatii fi warreen gartee Global South jedhaniin kuni they are shithole country jeeti amata dabrees taraa amma dura gartee aangoorra ture sanis arrabsaa ture. Okay? Inumaatu akka pirezidantiin Ameerikaa barbaadutti Israa'elis shithole country taatee jirti jedhaniiti namni hedduun qishinaarraa godhu jira. Shithole country gartee hudduudhaanii jechuma gara biraatiin takkaa'u gartee akkaataa gartee jechoota gartee Ameerikaa tokkasii isaan akkasitti gartee biyyoottan Afrikaatii fi biyyoottan gartee garagaraa warreen gartee Ameerikaa dura dhaabbatu takkaa'u gartee yaada Ameerikaan fudhanne kana akka shithole jedhaniiti arrabsaa inni mataan isaa arrabsaa ture. Amma Israa'elis gartee bikka sagaraan isaanii itti walitti qabamtu. Bikka san dhawan eda galgala. So magaalaa guutuun akka malee gartee sagaraan isaanii bikka iyyuutti yaateeti magaalummaan guutuun gartee akka shithole sanitti deebitee jechuudha amma. Tanaaf gartee namni hedduun karaa saniin qoosaa jira. Dubagaa tana qofaa miti oduulee surprise takkaa'u immoo breaking news isiniif hin qaba. Hundi keessanuu harka keessaniin taaptaap godhaa, koppiliin godhaa, share godhaa. Akkasuma sanitti walillee yaadachiisaa inumaatu gartee mee arraan tana reekardii haa cabsinu warreen gartee hanqamma duraa qubni kiyya qaaliidha qubni kiyya akkas jettanii gartee qofa keessan qabatanii taa'u jirtanis taaptaap godhaa.
warra qubni keessan daabateen baana. Okay? Warra taaptaa godhu jirtu maal warra gartee qubni keessan daabaa. Takkaa qubni keessan birciqoo irraa tolfame. Nu duraa qabeettanii gartee warra eeggachaa jirtan. Warra takkaa gartee warri amma wanta ta'ee jiru gartee warreen akkasiitiin baana. Yaadaayyee tole egaa oduu teenyanii gallee amma dura dursoo bikka biraati irraa isin eegala. Dursoo ta Tramph itti deebina. Waan gartee isin ajaa'iba jettaniin isin himutaa lola kana keessatti ta Tramph waan guddoodha gartee ta inni edaa haasawee inumaa na raffisteen isin hin jee haasawni isaasanii. Ana qofaa miti Ameerikaa guutuu raffisee irraa haasawinamee. Dursoo warri GCC kanatti as deebina. Warreen gartee golf council golf council something maqaan isaaniiti biyyootan arabaa kana. Dubagaa arraan tana itti gaafatamaan gartee GCC dha namticha kana sekretariin GCC dha jechuudha. Inni gartee warra United Nation dhaatti iyyachaa jira. Akkaataa gartee inni itti iyyachaa jiruun mootummaan Iiraan biyyootan teenya, okay? Biyyootan teenya irratti shoorarkaa addaatiin biyya teenya diigaa jirti. Kuni heera international takkaa gartee heera addunyaatti galmaa'uu qaba. Ammaasis Iiraan nuuf gaafatamuu qabdii jeeti haasa'u gartee warra United Nationdhaaf dhiyeessaa jira jechuudha. Dubagaa wanni akka malee nama ajaa'ibsiisu dhugaa Iiraan biyya isaaniitii hojii wal lolaan jirtu. Ifiif irra deddeebitee dubbachaa jirti. Biyyootan arabaa ollaa keenya jiru kuni ollaa keenya nuti isin haleelaa hin jirru. Garuu diina keenya saniif carraa kannitaniiti diinni keenya nu haleelaa jira. Bikkammoo diinni keenya irraa nu dha'u nuti diina keenya irraa dhorkinaa jaaniiti gartee dubbachaa jiran jechuudha. Okay? Kana keessatti yaanni gartee warri Iiraan kuni dhiiroo inni kun hin dhageenyamoo. Takka ammoo warra gartee gurra yeroo barbaadan banatee gurra yeroo hin barbaanne cufatu sanirraa takka gartee warra selective hearingii qabu jechuudha. Kana gartee arraan tana warra United Nationitti ibsa godhaa ture namni hedduun gartee akkamitti warri GCC dha inumaatu gartee Iiraanuma qofa maqaa kaasanii maaliifi Ameerikaadhaa fi Izreeloo maqaa kaasuu dadhabanii. Keessaafuu yeroo ammaan tana mootummaan Izreel biyya akka Qatarfaa shoorarkeessummaa adda addaatti irra gaggeessuudhaaf qophii godhaa jirti. Inumaatu Qatar qofa otoo hin taane Qataarii fi Saudi Arabiyaadhaas. Waan arraan tana qaqqabames isiniin garsiisa. Booda irratti gartee xiqqoo ogguun gartee itti dhufe isiniin garsiisa. Garuu waan ajaa'ibaati. Kana hundaatu gartee nama akka malee shakkisiisaa jira. Maaliif jarreen biyyootan arabaa kuni akkuma gartee mootummaan Ameerikaadha karaa miidiyaalee isaaniitiin as deebitee jarreen kun hundinuu nu hojii jiranii. Ammaasis kaleeni yaadattan Prime Ministertichi biyya Israel maal jechaa ture. Warreen biyyootan arabaa kana keessaa warra nu hojii hojjechuu barbaadu. Keessaafuu gartee gaaza isaanii nu keessaan karaa Yuuroppiidhaa warra gurgurachuu barbaadu. Warra duruun waliigaltee hunda gooneetu jira. Jarreen kun ammaan tana dubbannu malee yeroo gaabduu keessatti gartee ni dubbanna je'ee hogguu as bahee dubbatu san dhugumatti warreen biyyootan arabaa kuni akkuma gartee Iiraan tana diigurratti hojjechaa jiran. Okay? Sodaata akka malee inumaatu gartee uummata isaaniitii fi horii isaanii kana malee jechuudha. Waan akkanaa tanaatu gartee deemaa jira. Warreen gartee GCC kuni inumaatu lola kana isaaniitu gaggeessaa jira. Jaaniiti namni hedduun ammaan tana shakkii takka malee amanaa jira. Okay? Shakkii takka malee. Maaliif yoo gartee ati kan lola kanarratti harkan qabu jettu taate takka lola kana hin barbaannu jettu taate Ameerikaadhaanis jira kanan dhawinaa nutti. Warra Iraaniinis nun dhawinaa jaanii gartee jidduu dhaabbachuu ni danda'anii dubbiin namni hedduun odeessaa jiru. Okay? Ammoo beekaati gartee fedhaniiti akka gartee Ameerikaan Iiraan tana irraa dhoowwitee diidu godhuu barbaadanidha. Inumaatu haasoo isaa keessatti wanni inni jee takka jabduun
hidhannoon Iiraan qabdu keessaafuu misaayiloonni isaan qaban nuclear jennee beeka. Misaayiloonni isaan qaban biyyootan Arabaa ho'ollaa kana jiruuf hedduu sodaachisaadha. Biyyootan kana hundaa agartee miidhuudhaaf deemanii tanaafuu Iiraan hidhannoo hiikkachuu qabdii jeeti gartee haasawaa jira. Namni tokko tokko immoo kam jechaa jirutti haasawuma isaa kana agartee Izraa'eeliititu barreessee itti kanne waanuma isaanii san dubbisaa jira jaaniiti gartee qubatti laachaa jiran. Dubagaa eegan kana isinii hime booda wanni gartee ajaa'iba namatti taatu reefuun tana pirezidantiin Ameerikaadhaa haareetti gartee kunoo barruu isaa tana akkaawuntii isaa tan Truth Social gubbaarratti maxxanseeti jira. Haasawni isaa kuni eega gartee guyyaarraan tanaa viidiyoodhaan jira. Mootummaan Ameerikaadhaa dildila guddaa kaniin isinii hime san dhawanii cabsan booda jechuudha. Dildila san akka inni fakkaatus isiniin garsiisa. Warreen gartee hin arkiniif egaa waan gartee jirri kuni dalagaa jirurraa akka malee tan nama ajaa'ibisu asirratti isiniin dhufu. Okay, maybe asitti gartee arkuun ooltanii. Okay, dildilli kuni gartee dildila akka malee guddaadhaati. Kan gartee magaalaa guddoo Teeraanii fi karaa inumaatu gartee isteetatti aanu walitti dhiheessu. Dildila kana bikka takkitti tana qofan dhooyne ganama kana bikka kana dhawaniiti. Amma reefuun tan ammaasis bikka gartee gadii tanaas dhawanii guututti gama lachuutuun dildila kana cabsanii jiran. Okay. Eegan gartee kana isin garsiise booda pirezidantiin Ameerikaadhaan maal jechaa jira? Inumaatu gartee akkaan eda wa'ada galetti biitii tuni yoo daddaftee lola kana dhaabdee nu wajjin diiliin goone gatanii jechoota inumaatu gartee kaapshinii gurguddaadhaan barreesse. Waggaa hogguu gartee amma asirratti gartee kaapshinii xixiqqaadhaan barreessee miti. Asitti immoo kaapshinii gurguddaadhaan hogguu barreessu akka nama lallabaa jiruuti jechuudha. Akka nama gartee nama sodaachisaa jiru namatti iyyuu jiru jechuudha. Okay? Isin adaba gorodhaatiti daddafaa nu wajjin waliigaltee mallattee isaadhaa takkaa immoo harka kannaadhaa jechaa ni jira jechuudha. Isinii galtee wanni inni barreessuun jijjiirama gartee barruudha. Okay? Yoo isaan harkan kanneen taate takkaa gartee nu wajjin marii diiliin goone taate diil godhaa jechuun isaa maal jechuudha. Qabxiilee 15 gartee dheengadda warra Iraanitti ergansan san hunda fudhadhaa jechuusaati. Harka kannaa jechuusaati gabaabinatti. Iraan ammoo ni duuna malee harkan kanneen nurra jiran. Dubagaa kana keessatti gartee yoo akka waan nuti isin jennu godhuu diddan akkuma gartee dildila kana dhukeerraa kaafnetti biyya teessan guutuutti diiguudhaaf nuti qophiidhaa jechaa jira. Okay? Sanuu gartee before it's too late inumaa gartee daranuu sodaachisaa jira jechuudha. Daranuu sodaachisaa jira. Lolli kuni akkuma gartee mootummaan Iiraan irra deddeebitee jechaa jirtutti mootummaan Iiraan gara lamaanii takkaa gartee gara sadiini lola kana lolaa jiran. Gara tokko gartee karaa PR'daatiin karaa gartee viidiyoolee adda addaa hojjetanii karaa sooshaal miidiyaatiin akkaataa gartee lolli Ameerikaan irra gaggeessaa jirtu kuni ijoollee xixiqqoo fi uummata isaanii uummata gartee Ameerikaatillee akka hin gargaarre kana himaa jiran. Gara kaaniin ammas deebi'anii karaa gartee poolitishaanota isaaniitii fi inumaatu jeneraalonni isaanii wanni isaan sooshaal miidiyaa irratti godhaa jiran. Lola kana qalbii namaa fudhataniiti qalbii namaa akka jirtutti isaanii hojii jiran. Okay? Gara kaaniin ammoo waan Ameerikaan gartee dhawaa jirtu kana isaanis deemaniiti gartee bikka adda addaatti dhawaa jiran. Dhiiroo qaceeloo dhageeffadhaa. Wanni jirri kuni godhaa jiru dhugatti Ameerikaan warra kanaa takkaa agarte wallolteenis hin beektu warra akka Iraan kana. Okay? Ani Iraan faarsuudhaaf miti kana ogguun isin himu. Irra hedduun keessan sooshaal miidiyaalee garaagaraa gubbaa deemtanii arguu dandeessan. TikTok irra deemtanii arguu dandeessan. Waan gartee isaan godhaa jiran. Dhugaadhaan isin hin jaa. Namni hedduun akka gartee qalbiidhaan Iraan bira jira uummanni Ameerikaadhaa akka jirutti. Uummanni Ameerikaadhaa dur warra gartee waan Ameerikaan jettuun anamma gartee wanni takatan nama jabsu keessa
ummanni Ameerikaa dilluune akkamitti gartee waan Iiraan jettuun amanuu eegaleedha waan Ameerikaan jettuun amanuu dhiisee isin galte. So warri Iiraan kana hunda irratti gartee wal faana hojjechaa jiran. Warreen gartee gaa silaa'u amata dabreerraa gartee qacoolatti na hordoftan ni beeytan. Keessaafuu gartee lola olaa fi Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa gidduutti hoggaa gartee yaada isinii dhiyeessu maalin jechaa ture. Olaan waraana gaara keessaa gooteeti karaa politikaatii fi karaa PR'tii fi karaa hundattuu luus godhaa jirtiin isiniin jechaa ture ni yaadattanii. Feetu dirree keessatti akka feete waraana moo'e. Okay? Yoommoo karaa politikaatii fi karaa miidiyaatiin waan lafarra godhu jirtu kana gadi hin geessine lolli kee bikkata kan dhaqu. Okay? Tan agartee amma jirru kuni Ameerikaan miidiyaa gurguddaa kana qabdi. Kan gartee isaan akka fedhanitti olii gad oofan. Kuni odoo jiru odoo beekanii miidiyaaleen gurguddaan kun hundinuu akka Ameerikaan jettutti lola kana oofaa jiran. Garuu social meediyaan namayyuufu walqixa social meediyaan. Warri Iiraan social media irratti akka malee dhukkee kaasaa jiran. Gara social media gartee propaganda videolee isaaniitiin gadhiisuudhaan. Akkasumas karaa gartee politikaatiin hojii addaatii hojjechaa jiran. Dhugaan isiniin jaabeekaa. Okay? Ni madaala gamalachuutu warra laalurraa. Gara social media gara politikaatiin akkasumas dirree lolaa irrattis akka daran hojjechaa jiraniin isiniin jechuu barbaade. Okay? Dubagaa eega gartee warri Ameerikaadhaa dildila gartee Iiraan guddaa san arraan tana barbadeessan magaalaa Teheraan keessaas akka malee dhawaa jiran. Okay? Magaalaa Teheraan keessaas itti dhufnaa isiniin garsiisaa. Garuu deebii godhaniiti jiran. Okay? Mootummaan Iiraan hin turre waa hundaa duruu qopheeffatanii gartee kana wanniin isiniin joolaal social media irratti akka malee active ta'uun waan akkanaa kana qaba. Hogguu gartee mootummaan Ameerikaadhaatii fi warri Israa'el dildila sandawan hin turre IRGC'n daddafteetuma kunoo nutis bar bikka gartee dha'uudhaaf qoranne jara kanaatu jira. Okay? Kana keessa dildila guddaa kan gartee biyya Kuwait keessa jiru. Okay? Sheikh Jabbar Al-Ahmad Bridge hajaamu jechu. Warreen gartee dildila san beeytan irraa ifeegaa. Dandeessan hin qaxxaamurina irran dhaqina biran dhaqina isinii galte. Akkasumas Saudi Arabiyaadhaas King Fahad Causeway takkaa gartee Saudi Arabia to Bahrain hageessu jechu. Okay? Dildila sanis qalama diimaan tuqanii jiran. Okay? Itti achiin deemtanii ammas gartee Abu Dhabi Sheikh Ziyad Bridge Abu Dhabi ka jiru. Sanis qalamaan tuqatanii jiran. Dhiiroo dhagayaa jirtanii. Waan akkana kan hogguun isinii moo akka irraa fayyadaniif. Hojiin jarri kun godhaa jiran. Bika kanaa dha'uu deemnaa. Bika kasidha amma baatii tana guutuu qofa qabdaniimi hogguun isinii dhiyeessaa jiru. Bika kana haleeluu deemna guujaan if dura himaniimi sa'a muraasa booda bika san dhukke irraa kaasan. Inumaatu boodattiin dhufaa arraan tana breaking newsin gartee tanii isiniim Iiraan yeroo duraatii fi xayyaara isaanii halolaatiin United Arab Emirates keessa dhawanii jiran. Tana oduu biraa irratti hin dhageessan silaa'u isiniif hinim. Egaa an dhugaadhaan isinii mamre xayyaara isaanii halolaatiin. Ilaamaan tanaa xayyaara isaanii irra dubbachaa jiran. Ilaamaan tanaa misaayilii. Hangam takka konfidensii qabaataniiti kan xayyaara kaasan irraa. Beekaatan. Namni hogguu hamileensaa injifannoon gartee wanni isaan gaggeessaa jiran wali qindaa'eef samii hogguu isaan kontrol godhu jiran. Samii amma samii Iiraan bar nuutu kontrol godhaa jechaa jirti Ameerikaan. Beekaa. Israa'el akkas jechaa jiran. Garuu bika gartee duroonan arraan tana duroona lama kuffisan. Inumaatu duroona sadii haa kuffisan gurguddaa duraan xixiqqaa isinitti himu.
xixiqqaaf raadhiisaa diroona gartee kana akka shahid kanaa fi kanaaf raadhiisaa kana marsaa galchaniiti gabbuusan yeroo hunda kanaami diroonnan gurguddaa kan gartee doolaara miiliyoona 20 miiliyoona 30 kan arra diroona warri United Arab Emirates China irraa bitatan san hunda gartee gabbuusanii jiran. Okay, so itti dhufna tartiibaanii amma gaa itti fufuudhaaf gartee akkuma asirra gartanitti Abu Dhabi keessa dildila gartee lama qalamaan tuqatanii jiran. Okay, Al-Maqtaa Bridge kajaaniin Abu Dhabi keessa jiru ahaanis gartee Sheikh Ziyadis Abu Dhabi keessa jiru kanaas ni aleelle jechaa jiran. Okay, and then King Hussein kuninumaatu Jordan. Okay, akkasuma sanitti gartee Jordan keessa dildila lama inuma Abu Dhabiin sadiyu kuno akka asirra gartanitti jechuudha. Kana hundaa gartee irraa ifeegaa yoo dandeessan. Tuni galgala kana ni taati takka yoo galgala kana taa'e isaan ni godhan galgala kana ni taati takka ammoo ganamatti ni godhan jechuudha. Okay, akkanatti gartee qofa qabaadha. Lolli kun ammaasis xiyyeeffannaadhaan arraan tana warri Iiraan gara Jordan achitti xiyyeeffachaa jiran. Maaliif Jordanitti xayyaaronni lola Ameerikaadhaatii fi akkasumas waraanonni Ameerikaadhaa karaa Jordanitti gartee ammaan tana haareetti wali qaqqabamaa jiran kaampiilee waraanaa tan Jordan keessa jirtu jechuudha. Wanni kana ta'eef Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates keessatti akka barbaadanitti isaaniif hin mijoofne. Dhagaa jirtaniimi? Walitti himaa gartee ijoolleen warreen gartee wal babbeeytan warreen gartee obboleeyyan adda addaa warri biyyootan kan hunda keessaa qabdan biyyaan gartee sirra maqaa dheekan walitti himaa walitti erga. Jarri kun taphachuudhaaf hin deeman. Ani lola duraan isiniim biyyootan gartee akka naannoo kana hunda keessa rakkoon akka jiraachuudhaaf teessu. Okay? Dubaga kana eegaan isin garsiise booda bikki itti dabarru takka kuno isinin garsiisa laala. Isinin garsiisa laala. Diroonni kuni ka Saudi Arabiyaadhaati. China irraa ka isin bitatti jechuu. Okay? Diroona kana arraan tana gabbuusanii jiran. Kuni diroona xiqqaadhaa miti. Diroona guddaa gartee kan akkuma gartee Ameerikaadhaa kana. Okay? Diroonni kuni kan lolaa qofa odoo hin taane ka basaastummaadhaati ka Saudi Arabiyaati buusaniiti jiran jechuu. So wanni nama ajaa'ibsiistu takka itti gaafatamaan waraana Iiraan jechuudha. Akkuma gartee na duuba gartanitti yaa Rabbi nu gargaari yaa Rabbi nu gargaari yaa Rabbi. Dhugaa wanni inni har'aan tana godhe dhiyeenya kana waraana Ameerikaadhaatutu bika kanaa dhumee isin hin jenne United Arab Emirates keessatti isinime dhageessanii turtaniimi guyyaa kaleedhaa nama 30 meeqa dhume isin hin jenne bika takkatti guyyaa kana ammoo nama 200 oliititu Saudi Arabia dhumeen isin jechaa ture. Warri gartee dhageessanii jirtanii mana keessa 38 ani isin 37 moo 38. Okay. Ganama kana itti gaafatamaa waraana Ameerikaadhaa Pete Texas akkaawuntii isaa gubbaa irratti nuti Iiraan tana gartee Stone Age'itti deebisnaa akka gartee pirezidantiin Ameerikaa ediyyeessanitti Stone Age'itti gartee gaafa uummata kan jirre gaafa gartee lafti hundinuu dhagaa gaafa sanitti deebisnaa ji'eeti gartee achi gubbaa irra barreessee jechuudha. Okay? Dubagaa akkuma gartee asirra gartanitti maqaa Pete Texas ni gartaniimi akkaawuntii isaa Jeneraaltichi warra Iiraan akkaawuntii isaa san gartee wanta godheeti sheer godheeteeti achirratti deebiseef. Okay? Dura dursoo ati hoo qabrii bitattee jirtaayi
Jarri kuni tapha addaa taphachuu jiraniin isin jechaa jira. Qaceelloo dhageeffadhaa. Ameerikaan uummata gartee gaara keessaa wanta wajjin lolaa hin jirtu. Dursoo atoo qabrii bitattee jirtaayi jeeti isa gaafata. Eenyu gaafata? Ajajaa waraana Ameerikaadha. Dubbiin achitti hin dhaabbanne. Airportii Saudi Arabia dengedda ogun isin hime Saudi Arabia keessatti nama 200 ol fixanii isin hin jenne. Na dhagee warri hanqa san qofa warri dhageessan mee mallattoo naa godha. Dubbi saalaal Al-Kharaj Basin Saudi Arabia jirti. Okay? Saudi Arabia jirti. Al-Kharaj Basin. Dhageessanii jirtan. Okay, reedduu keessanii dhagee. Tolega. Ani laal waan amma dura isin himee fi ragaa wajjin duraanis ragaa wajjin isin hime amma immoo kunoo inumaatu gartee ragaa san caaltuuniin isinii dhufee jechuudha. Isin duraan hiiqalaan. Okay? Okay. Jala kana yoo laaltan laal gubbaa kana yoo laaltan bikka gartee waraanni 200 ol itti wali qabamee ture isaanii bikki kun. Okay? Jala kana yoo laaltan bikki san guututti gubattee jirti. Cinatti gartee after jeeti barreessee jira. Cinatti laaltanimi after gama gubbaatti before. Agartanii waraanni keessan 200 ol achitti awwaalamee jechuu jiraan. Tanaafi atoo qabrii bitattee jechaa jiraan. Qabrii bitattee jirta moo kamii dubbiin tun? Si galtee? Baga gartan bikkasan. Tana miidiyaan fedhe isinitti himu. Wanni gartee viidiyoon kiyya Facebookii fi YouTube'ii fi asirratti illee gartee maxxanfamuu dideef yeroo ta'u hundaa wanni jedhaniif waan akkanaatiin isinitti himu. Viidiyoon waan gartee jarri ni beekanii waan gartee haasa'umi waan adda addaa waan harkaniif jecha ni dhoorkan. Okay? Irreedduun keessan viidiyoo kaleedhaan agarree viidiyoo irraan agarree ni beeka. Anaa miti. Jaraatu gartee nageema wanta shirshir godhan oguu gartee sila upload gootu nageema wanni shirshir jetti. Dhoorkame isin jaani shirshiruma godhan saa meeqa. Beete? Facebook akkas godhaa jiran. TikTok akkas godhaa jiran. Saniifin gartee firraa haruma katabbiidhaaf deebi'ee jechuu. Okay? Afaa qotakka.